Inistituutii Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa gama raawwii hojii kurmaana sadaffaa gaggeessuun kallattii hojii gara fuulduraarrattis marii gaggeesse. Saganticharratti ogeeyyii fayyaa naannolee Itoophiyaa bakka adda addaatitti hojii qorannoof qo'annoo irratti hirmaachaa turan kan hirmaatan yoo ta'u, kaayyoon marichaatis dhibeewwan daddarboo fi daddarboo hin taane irratti ji'oota 9 qorannoo fi qo'annoo gaggeessan irratti argannoo argame. Ciminaa fi hanqina hojii keessatti isaan qunname adda baasuun hanqina irratti hojjachuufidha. Inistituutii Fayyaa Hawaasa Itoophiyaatti Daayirektarri itti aanaan dhaabbatichaa Dr. Getaachoo Toleeraa qorannoo fi qo'annoo gaggeessaa turre mootummaan Itoophiyaa dhaabbaticha hundeessuun ogeeyyii fi baajata ramadee deeggarsa warra alaa malee qorannoo fi qo'annoo akka gaggeessan taasisuun hojii akka ciminaatitti mul'atedha jechuun ibsan. እንደ ጥንካሬ ብለን የምናስበው የኢትዮጵያ መንግስት ኢንስቲትዩቱን akka ciminaatti kan fudhatamuu qabu mootummaan Itoophiyaa inistituutii hundeessuun guutuu biyyatti odeeffannoo fi ragaaleen akka babal'atu taasisu sadarkaa addunyaan irra geessu teekinooloojii fayyadamuun saayintistootaa fi qorattoonni akkasumas qo'attoonni jiraachuun biyyaaf bu'aa olaanaa nus baay'ee galateeffanna mootummaan baajata ramadee hojjechuunis gaariidha. ሌላው መንግስት ተገቢውን በጀት እየመደበ መስራት መቻል ትልቅ ነው። Inistituutii Fayyaa Hawaasa Itoophiyaatti Daayirektoreetiin Daayirektara Damee Qorannoof Qo'annoo Dhibeewwan Busaa fi Ilbiisawwan NTD Dr. Garramoo Xaasoo qorattoota fi qo'attoota ji'oota 9 darban qorannoo gaggeessan wajjin bu'aa hojii isaan irratti marii gaggeessaa jirra. Kaayyoon isaa immoo gara fuulduraarratti hanqina sirreessuudhaaf jechuun ibsan. Guyyaan irraa Research Public Institute Regionii yookiin naannolee irraa dhufan duukaa akkasumas immoo abboota dhimmaan nu duukaa qabatanii ji'a 9 darbeef waan hojjechaa turre sana irratti karoora keenya hammam fiixaan ba'e meeqatu fiixaan ba'e meeqatu immoo hafe akkamitti immoo isa hafe xumuruu qabnaa hanji irratti fi firii hojii keenya qo'annoo fi qorannoo keenya warroota kanatti ibsinee wajjin mari'achuudhaaf karoora kaa'uudhaaf. Argannoo qorannootiin naannolee adda addaa keessatti dhibeewwan daddarboo fi daddarboo hin taane adda baasuuf fala furmaatatiif gara ministeera fayyaatitti gabaasuu dandeenye jechuunis ibsan. Dhukkuba Lishmaanaa jedhu gara naannoo Somaaleetti kan ka'e kan ministeera fayyaas kan akkasuma public health emergency management mana keenyaas kan cinqaa ture addaan baafannee gosa isaas haaraa akka inni ta'ee fi akkasumas immoo kanaan dura kan dhukkubni kun darbu Lishmaanaa Itoophiyaa ture kun karaa hin beenneen dhukkubni kun dhukkuba haaraa biyya keenya keessatti mul'ate ta'uusaa qorannoo keenyaan ibsuun keenya cimina guddaa kan galmeessine keessaa tokkodha. Innis sanyii isaa gosa isaa addaan baafnee genomic sequenceedhaan hojjennee gara public health emergency management akkasuma immoo ministeera fayyaadhaa fi firii isaa erguun keenya akka ministeerri fayyaa fi PHI'n wal faana tarkaanfii itti fudhatanii dhukkubni sun akka to'atamu ta'eera tokko isa kana. Inni lammaffaas dhukkuba dangee jedhamu irratti akkasuma qorannoo goonee dangee gosa kamtu biyya keenya keessatti tamsa'ee dhukkuba fiduudhaaf jedha hanjedhu isas addaan baafannee dangoo kanas riippoortii gooneerra. Inistituutii Fayyaa Hawaasa Itoophiyaatti Daayirektoreetiin Daayirektara Qorannoof Qo'annoo Sirna Nyaataa fi Dhukkuboota Daddarboo hin taane Dr. Maasrashaa Tasammaa dhaabbatichi ga'ee 4 kaayyeeffachuun hojjechaatii jira jechuun ibsan. የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ኢንስቲትዩት በርካታ የሚሰራቸው ስራዎች አሉ። የመጀመሪያው የህብረተሰብ ጤናና የስርዓተ ምግብ ላይ ምርምር ኢንስቲትዩቲን ሀዋሳ ኢትዮጵያ hojii baay'ee hojjechaa jira. Isaan keessaa ijoon tokkoffaa fayyaa hawaasaaf sirna nyaataa qorannoo gaggeessuudha. Kan biroo immoo fayyaa hawaasaa wantoota balaarra geessisan kan to'atuu fi laaboraatooriin ni jira. Murtoo odeeffannoo biyyaalessaa ijaaruudhaan har'aaf marii kan gaggeessine dameewwan qorannoo hangammaa maal hojjete sadarkaa maalirra jira bu'aan qorannoo akkamiin sadarkaa gadaanaatti bu'ee rakkoo hawaasaaf furmaata laataa jira kan jedhu irratti
qorattoonni naannolee adda addaarraa hirmaatan bu'aa qorannoo kurmaana sadaffaarraa muuxannoo argachuu dubbachuun kana galtee godhachuudhaan gara fuulduraan hojjanna jechuun ibsan በቅንጅት ነው የሚሰራው ከሚመለከታቸው ከባለድርሻ አካላት ጋር እነሱም ተቀናይተው የሰሩትን ነው ለኛ ልምዳቸውን ያያካፈሉን ያሉትና እኛም ሆጂን ኢንስቲትዩት ፈያ ሐዋሳ ኢትዮጵያ ሆጂ ቅንዶምናን ሆጀተሞዳ ኑቲ ሳሲጋፈ ዴቢኑ ቀሙሌ ድሚላላት ወሊን ፈገኘ ቢሮሊ ፈያ ቆና በርኖተ ቢሻኒ ፊ ከነም ቢሮ ወሊን ቅንዶምኔ ሆጂኔ ፊ ሙጣኖ አርገኒ ገልቲ ጉረቹን ቡዋ ከነቻሉኒ ተቀናይተን መስራት እንዳለብን ነውና በእርግጠኝነት ከዚህ መልስ ውጤት እናመጣለን ብዬ አስባለሁ። የወሰናቸው ልምዶችን ተግባራዊ በማድረግ ልምዶች